Dhibdee Yuukireenii fi Raashiyaa karaa nagaan akka furamuuf jaarsummaa taa'uuf garas imalaniiru. Qondaalonni kunneen waarsoo magaalaa Poolaand yeroo gahan namootni waraqaa barbaachisuun guuttanne jiru jedhamuun yeroo dheeraa xiyyaara keessa turaniiru. Poolaand kun dhimma jibbaa sanyummaa miti jettus dubbiin kun gara Afrikaa kibbaatti qeeqa guddaa kaaseera. Haa ta'u malee erga qondaalonni garas imalan magaalaa Kiyev galanii magaalattii keessaa dhukaasni guddaan dhaga'ameera. Humni qilleensaa Yuukireen misaayiloota Raashiyaarraa dhukaafame jedhame ofirraa qolachaa akka jirus ibseera. Asilee galgaloo dabalata qabdi. Hooggantoonni kunneen gara Kiyev imaluun pireezidantii qondaaltota Yuukireen waliin argaman. Garuu gara Moskoo imaluu isaanii wanti mul'isu hin jiru. Dureewwan biyyoota Afrikaa kunneen dhimma waraana Raashiyaa fi Yuukireen irratti ejjennoo walaabaa qabaachuu ibsaa turan. Garuu ergamni kun naga buusuuf ta'uun ammoo dhimma miti seenuu isaanii argisiisa. Wayitaa isaan ergam kan eegalaniitti ministeeronni ittisa neetoo Biraasiliitti walga'anii turan. Hooggantoonni Afrikaa kunneen pireezidantii Senegaal Macky Sall kan Zambiyaa Hayakinde Hichilema akkasumas pireezidantii Komoroosii durtaa gamtaa Afrikaa kataan Azali Assoumani pireezidantii Afrikaa kibbaa Cyril Ramaphosa akkasumas bakka buutota Masrii Yuugaandaa fi Riippaabilik Kongooti. Giddum kanaatti ammoo qorannoon BBC loltoonni Raashiyaa 25,000 ta'an Yuukireen keessatti ajjeefamuu mirkaneessa. Lakkoofsi kun kan Moskoon ibsiteetti dachaa afur ta'a. Daawwannaan dureewwan Afrikaa kun wayita Yuukireen duul haleellaa karoorsitee turte hojiitti hiikaa jirtu tadeemaa jira. Qondaaltonni Afrikaa kunneen Poolaand irraa gara Kiyev baaburaan wayita imalaniitti mul'atan. Jimaata irraa Kiyev keessatti pireezidantii Yuukireen Zelenskiin erga wal arganiin booda borammoo gara Seent Piitersbarg imaluun pireezidantii Puutiin waliin dubbachuuf karoorfatan. Viidiyoon Tiwiitarii pireezidantii Afrikaa kibbaarratti maxxanfame wayita isaan magaalaa Kiyev seenuun Afrikaa fi baha jiddu galeessatti erga madda Yuukireen kataan Maskiim Subhakiim simatan argisiisa. Dureewwan Afrikaa kaanis magaalaa Kiyev wayita seenanitti magaalattii fi naannoon isii haleellaa jala jiraachuu akeekachiifaman. Akeekachiis kanaan dura Raashiyaan misaa'ilota hedduu galaan gurraacharraa gara magaalaa Kiyev dhukaasaa turte mootummaa Yuukireen ibsa. Ergam nageen biyyoota Afrikaa kanaa Foundation Brazzaville jedhamuutu qindeessaa jira. Jarmiyaan tololtummaa kun Afrikaa keessatti walitti bu'iinsa ittisuu fi furuu irratti hojjeta. Foundationiin kun kanaan dura dhibdeema Afrikaa keessa jiru irratti xiyyeeffate. Amma ardittiin albaa'uun dhibdee Raashiyaa fi Yuukireen mariin furuu keessatti gumaachuuf karoorfate. Marsariitti isaarratti akka ibseetti kaayoon isaa mariin karaa nagaa biyyoota wal waraanan jiran jidduutti akka itti fufu. Kanaaf miseensonni isaa akka Moskoo fi Kiyev daawwatan haala mijeessuu ibsa. Raashiyaa fi Yuukireen waggaa dur eegalee waraanirra jiru. Inumaa torbaan dur ture Yuukireen haleellaa deebisanii qolachuuf eegaluu kan beeksifte. Waraanni biyyoota lamaan jidduutti adeemuu addunyaa lamaatti qoodee jira. Sadarkaa addunyaattuu qaala'insi nyaataa fi boba'aaf sabab ta'e. Waraanni kun mariin akka furamuu sochiin taasifamuu akkuma itti fufetti jira. Qaatii PLF jedhuun paartii haaraa galmeessuuf boordii filannoo biyyaalessaaf gaaffiin dhiyaatus boordichi gaaffii dhiyaatee kufaa taasiseera. Haa ta'u malee maqaa TPLF jedhuun paartii haaraa galmeessuu namootni barbaadan eenyufaati? Maqicha hoo maaliif barbaadan kan jedhuuf garee kana kan dursan obbo Isiyaaq Waldaayin gaafanne. Siyaasa Itoophiyaa keessas ta'e Tigraay keessa yeroo dheeraaf kan turre lammii Itoophiyaa achi darbee ammoo dhalattoota Tigraayidha jechuudha. Kana duras sirriitti ni beekamna. Paartii keessatti deeggaraa ta'anii socho'aa turre. Deeggartoota TPLF jiru jedhaman keessa adda dureen socho'aa turre. Miidiyaadhaanis sochii gochaa turre. Paartii keessa turtanii ka jedhuuf duubatti kaasnee dubbachuun barbaannu. Maqaan TPLF akka hin banne waan barbaanneef jalqabumaa Hiwuhaat yookaan TPLF maqaa paartii siyaasaa hin turre. Maqaa qabsoo uummata Tigraayiif kennamedha. Qondaalonni TPLF buleeyyiin ammoo uummata burjaajessuun maqaa fudhatanii jennee amanna. Haa ta'u malee maqicha maaliif itti fayyadamanidha kan jechaa jirru. Tokkoffaa ittiin uummata cunqursaa turan, saamaa turan, haqa jalaa jallisaa turan, maqichaan deemokiraasiin akka hin dagaagne gochaa turan. Kanaafuu maqaan isaa haaromsamuun uummata Tigraayiif deebi'uu qaba. Uummanni Tigraay maqaa kanaan cunqurfamuu hin qabu, haqa dhabuu hin qabu. TPLF fi uummatni Tigraay tokkodha jedhamuun kan walumatti qabamuun haleelaman. Yeroo saaman maqichaan saamaa turan. Cunqursaan gaafa dhufu garuu maqaa hin qabu. Qaama kamirraayyuu haa dhufu cunqursaan cunqursaadhuma. Maqaan TPLF jedhamu boordii filannoorraa haqameera. Kanaafuu amma paartiin maqaa kanaan galmaa'ee jiru hin jiru jechuudha. Kanaafuu qaamni maqaa kana barbaade gaaffii dhiyeessuu danda'a. Itti dabaluun uummanni Tigraay maqaa kanaan miidhamuu dubbatanii maqaa seena qabeessa waan ta'eef ammoo bifa haaraan galmeessuuf akka socho'an himaniiru. ብዙ ነገር ተቆጥቷል ብለን እናምናለን። TPLF fi uummatni Tigraay tokkodha jedhamuun kan walumatti qabamuun haleelaman. Yeroo saaman maqichaan saamaa turan. Cunqursaan gaafa dhufu garuu maqaa hin qabu. Qaama kamirraayyuu haa dhufu cunqursaan cunqursaadhuma. Maqaan TPLF jedhamu boordii filannoorraa haqameera. Kanaafuu amma paartiin maqaa kanaan galmaa'ee jiru hin jiru jechuudha. Kanaafuu qaamni maqaa kana barbaade gaaffii dhiyeessuu danda'a. Maqaan kun seena qabeessadha. Kan ittiin qabsaa'aa turredha. Maqaa kana ammoo burjaajiidhaan dhabee ture. Kanaafuu gara ummatichaatti deebi'uu qaba jennee amanna. Maaliif maqaa kanaan ala jettu gaaffii jedhuuf waa'ee miidhaa uummata Tigraay irra gahee nutu beeka. Maqaa kanaan paartiin galmaa'ee amma hin jiru miti. Eeyyee, kanaaf maqaa kanaan galmaa'uuf gaafachuun mirga keenya.
abbootiin keenya itti madaaniiru. Kanaaf maqaan kun nuuf ta'a jennee kan gaafachaa jirru. አጀንዳ ሊሆን የሚገባው Geessi dheerinaan nagaa hojimaan hancaalaa jedhu gujirraa as bahee ture awwaluu buxxulaa torbee darbe poolisiin to'atameera. Dargaggeessi kun nagaa hojimaa hojjaa meetira 2 fi seentimeetira 25 qabaachuun Itoophiyaa keessaa riikardii qabatee jiru awwaluun meetira 2 fi seentimeetira 35 jechuun akka isa caalu himatee ijoo dubbii miidiyaa hawaasaa ta'ee turuunsaanii yaadatama. Awwaluun dhalataa godina Gujii Bahaa Aanaa Goorodoolaati. Torban darbee poolisiin qabamee sababa dheerina isaatiin bakki bultii rakkootti tahee akka jiru hiriyaansaa maqaan akka hin dhahamne gaafatee BBCtti himee ture. Dhimma kanarratti poolisii irraati adda baasuuf yaallus hin milkoofne gaaffiif deebiin hiriyaasaa kunuuti. Wanni inni shakkameen wanni adda baheen jiru ajaja mootummaa naannoo Oromiyaatti hidhameedhani itti barbaannedhani waajjira poolisii bulchiinsa magaalaa Shaakkisootitti hidhameera. Tarii gaafa deebi'anii gaafatanu albuudii gabaa irratti akka hin dhiyaannee fi gidduu mootummaa fi uummataa seentee gabaa akka oomishi gara baankiin galle gootee jirtedhani. Itti aansee ammoo uummata gidduu uummata Boranaa fi hojii deemtee akkana walitti buusee gosa walitti buusaa jirta. Kanaaf yoo himannaan irraa qabaatan himadhaa kan walitti buusee hin jirudhaan deebii deeffateera. Kanaan booda immoo warri haga ammaa namni yookaan kana taatee dhagaan sirra qulqullaa'eera gochi keeti kanaa namni jedheen haga ammaa hin jiru. Yoomi kan hidhame ergasii mana murtiitti dhiyaateera. Mana murtiitti hin dhiyaanne qidaamee jechuudha. Torbee borii qabame. Torbee biroo kanama qabame. Kanaaf iddoo ciisichaatiin wal qabatee haalli inni keessa jirullee baay'ee adda isaa dhukkubsateellee jirallee mana yaalaallee geessichaa fi eeyyamaan taane warri akka yaalallee argatu dhowwaniiru. Dhukkubi bakka ciisichaa dhabuu bakki mijachuu fi dhabuu sababa hojjaa isaatiin moo dhibee biraadha moo haala qabiinsa isaa nama akka nama kaanii miti sanirraa ka'ee waan jiru nutti. Iddoo ciisichaatiin wal qabatee haala jiru bakki ciisichaa qulqullinaan qabu callisanii kunoo bakka wayiitti hidhanii. Kanaan wal qabatee liqoo dhukkubsateera bakka ala bulaa bakka ciisichaallee alatti kennanii fi keessallee haalli ittiin mijatu kanaan liqoo dhukkubsatee ture mana yaalaa akka deemuuf gaafannaan eeyyamuu hin dandeenye warri hin dhowwan. Eessaati ka qabame manuma isaatiiti moo bakkeedhaa moo haala akkamiin qabame yeroo sana bira turte naan jedhanii akkam ture? Buufata konkolaataa magaalaa Shaakkisootti qabame. Dhimma hojii fi osoo inni gara